haala yeroo irratti ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kennameen irreegamtoomee fi yaada tokkoomeen diinota keenya awwaallam humni shoror keessaa TPLF gammoojjii daddabii keessatti shiraan dhalatee jiran guddate gareen shoror keessaa kun uumama irraa kaasee hanga irratti faallaa dantaa uummataa fi biyya keenyaa dhaabbachuun beekama waggoota 27 aangoo mootummaa dhuunfatee ture keessatti naqarsaa ta'ee biyya keenya qorqaa gantuu ta'ee dantaa biyyaa gurguraa ture Itoophiyaa olaantummaan bituu fi diiguun kaayyoosaa ganamaati kaayyoo jallataa qabatee kee kana galmaan ga'uuf diinota biyya keessaa fi alaa hunda waliin hiriiruun hojjetaa ture ammas hojjetaati jira humni kun Itoophiyaa qoqqoodee bituu akka tarsiimootti olola sobaa fi summii jibbinsaa fi facaasuu akka tooftaatti gargaaramee waggoottan 27 aangoo irra ture sarbiinsa mirgoota namummaa fi saamicha qabeenya gareen kun raawwate himamee hin dhumu biyya quucarsee cunqursaa fi dararaa dorgomaa hin qabne uummata keenya irratti raawwate isuma ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof falmanii fi gaaffii fayyadamummaa haqa qabeessaa gaafatan hunda gara jabina guddaan kolaasam jumlaan ajjeesam biyya baasaa fi mana hidhaatti dararaa ture so'addaa uummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa taasisaniin gareen shoror keessaa TPLF injifatamee Finfinnee buqqee Maqalee maaddeeffachuuf dirqame humni shoror keessaa TPLF dhaadannoo Itoophiyaa aniin hogganne haa diigamtu jedhu gantummaa seenaa keessatti dhiifama hin qabne raayyaa ittisa biyyaa jakaabaa irratti raawwate kaayyoo biyya diiguu ganama qabatee ka'ee Itoophiyaa waraaneen gocha gantummaa TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate uummata Itoophiyaa daangaa keessaa fi alaan tiiqiin sochoose qaaxxee birmadummaa biyya isaa irratti aggaamame tokkummaan qolate haa ta'u malee gargaarsa namummaa akka meeshaa siyaasaatti uummata Tigraay ammoo akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun kan beekamu humni shoror keessaa TPLF miidiyaalee idil addunyaa farra biyya keenyaa ta'an fayyadamuun hawaasa idil addunyaa olola sobaan gurra duuchee wacee waccisiisee biyyoonni harka lafa jalaan humna shoror keessaa kana gargaaran dhugaa mootummaa Itoophiyaa dhiisanii soba gareen shoror keessaa TPLF oomishu balbalomsuun badii inni raawwatu akka hin arginetti bira darbuun dhiibbaa imallee mootummaa Itoophiyaa irratti uumuun harka micciiluuf yaalaa turan yaalliin kun tokkummaa uummanni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti agarsiiseen fashalaa'e gareen shoror keessaa TPLF farda diinota Itoophiyaa ta'uun beekamu humna shoror keessaa qacaramaa shanee waliin ta'uun biyya keenya diiguuf humna qabu hunda hiriirsee bobbaasuun ijibbaata wixxifachuu irratti argama haleellaa humni waraana lafoo fi qilleensa Itoophiyaa irratti fudhachaa jiru olola sobaa facaasuun dandamachuuf dhamaa jira kisaaraa guddaa humna namaa fi qabeenya irra gee dandamachuuf ololawwan burjaajii uuman oomishuun gadhiisuu irratti argama kana waan ta'eef uummanni Oromoo fi sablammoonni naannoo keenyaa keessa jiraatan lola sobaa humni shoror keessaa TPLF gadhiisuun osoo hin burjaajin tokkummaa keessan cimsitanii nageenya qe'ee keessanii gurmooftanii akka eeggattan tarkaanfii mootummaan humnoota shoror keessaa TPLF fi shanee barbadeessuuf fudhataa jiru akka tumsitan humnaa fi qabeenya qabdaniin gooticha raayyaa ittisa biyyaa akka deeggartan mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebii waamicha dabarsa irreegamtoomee fi yaada tokkoomeen awwaala diinaa gadi fageessinam badhaadhina biyya keenyaas ni milkeessinam mootummaa naannoo Oromiyaa kololeessa 2014 Finfinnee